Akkam jirtan daawwattoota keenya mariin kallattii dargaggoo Bahuraddiin Musammaa yookaan abbaa Piresidant Mamme wajjin taasisnu jalqabeet kan jiru. Isinis gara tamsaasa kallattii keenyaa dhufuudhaan akka nu hordoftan isin affeerra. Piresidant Mamme yookaan dargaggoo Bahuraddiin Musammaa baga nagaan gara studio BBC dhufte. Okay, galatooma BBC keenya galatooma. Mee Bahuraddiin eenyudha? Mee waa'ee keenyatti? Bahuraddiin jechuun nama Oromoo haalaan jaallatu. Karaa daandii dhugaa, daandii haqaa fedhu, daandii haqaa fi daandii dhugaa kanarratti immoo nama waan itti amane tokko irratti jechuudhaan cichee waan itti amane sanaaf jiraatu yoo barbaachisaa ta'es wareegamuu ni gaafachiisa yoo ta'es kan wareegamuu danda'u jechuudha. Gabaabinaan Bahuraddiin jechuun yookaan abbaa imaanaa Finfinnee Piresidant Mamme jechuun abbaa haqaati. Galatooma. Piresidant Mammeen guyyoota ja'an dura paartii haqaa fi dimokiraasii uummattoota Finfinnee kan jedhu paartii hundeessee waraqaa ragaa kan yeroo boordii filannoo irraa argateet kan jiru. Mee waa'ee isaa nutti akkamittiin gara paartiitti seenuu akka dandeesse? Yeroo duraa gara paartiitti of jijjiiree seenuu hin barbaanne paartii kanas jechuun akkuma duraan itti beekamu sana aktivistummaa koo jechuudhaan akkuma biyya alaa yeroo jiru waggaa dheeraa yeroo dheeraadhaaf waan dalagaa ture waan irratti bareechee beekamu isarratti dalaguuf fedhan ture garuu adeemsi amma deemaa jirru adeemsi amma mootummaan amaanaa qeerroof qarree amaanaa uummata Oromoo kenneef kana yeroo ilaalu waan nu ceesisu waan duraan jechuudhaan yaada isaa ilaalcha isaa dubbii isaa yeroo dhaga'ee biyya galuu fi yeroo dhufe garuu wanti hundi jijjiirameera. Mootummaan amma jirus yookaan immoo amaanaan namni jarri paartiin amma amaanaa fudhatanis uummata keenya gananii jiru. Kanaafuu carraan jiru uummata koo jaalladhu kanaaf uummata koo kabaju kanaaf uummata koo wareegama meeqa kaffale kanaaf paartii jaalladhee dorgomee moo'ee dheebuu uummanni koo fedhu bilisummaa uummanni koo barbaadu adeemsa waa hundaatiin karaa hundaatiin siyaasa uummanni Oromoo waggaa meeqaaf jechuudhaan siyaasaan cunqurfamee rakkatee jiru kana ceesisuuf dirqama ofii kootiin dorgomee moo'ee hojjedhee agarsiisuudhaaf gara dorgommiitti seenessi jira. Galatooma. Bahuraddiin ati yeroo gara aktivistummaa kana hojjechaa turteetti abbaa imaanaa magaalaa Finfinnee jetteeti kan jalqabde waan san namni baay'een akka qoosaatti ilaalaa ture akka waan qoosaa ta'e. Abbaa imaanummaa kana akkamitti jalqabde? Yaada isaa eessaa sii dhufe? Yaadni isaa akkaataa itti naa dhufee awwala namichichi ambaalaa daraadha jedhee namoota dhalattoota Finfinnee hin taane kan yaada jaraa ilaalcha jaraa tokko ta'e qofa walitti qabee kan isaa waliin deeman addaraashii mana cidaa kireeffatee achirratti baaladaraan bararaan jedhee of gurmeessee uummata jeequ jalqabe wareegama dhiiga qeerroof qarree meeqa wareegamni Oromoon wareegamuun hadhan jalqabne dura abbootii keenya akaakayyuu abaabayyuu keenya irraa jalqabe carraa haala kamiin jechuudhaan imimmaan Oromoo dhiigni Oromoo rabbiin biratti guuteennaan yeroon amma keessanii jedhee jechuudhaan hadha fidee jaarraa 21ffaa keessa gaafa rabbiin karaa nuuf saabu isiidhuma nurkaa fudhatanii isuma durbaran sana nu hacuucuu nu ajjeesuu nu gabroomsuu nu bituu Oromummaa keenyaan jechuudhaan kan boonne Oromummaa keenyaan akka intini hin jiran jechuudhaan akkuma duraan jechuudhaan seenaa Oromoo saamaa turan seenaa keenya balleessuudhaaf waan harka galte kana fudhachuudhaaf yeroo inni yaadu nallaalee abbaa imaanaa Finfinnee jedheen of gurmeessee yaadii ofii gootifan mana taa'ee akka carraa ta'ee artiist George Abbuu kan jedhamu jira mana isaan ture sooma keessa na yaadadhaa maglacaa wayii kenneenni musliim maxxeenoo እንዲሁም ኦሮሞ ከፓሪስ ነው የወጣው ከማዳጋስካር መጣ ዋንጀ ዱላለ ከናም ድረስ ሞ የሮ ሚኒሊክ ጋዜጣ እንደጀደሙ ሰነ ከ20 ሚሊዮን ኦሮሞ 1 ሚኒሊክ ይሻላል ሲጀዱ ሰነ ፈይቲ ሰሙኪ የከሰተረ ነሚ ማኔዳ ዳባው ኦሮሞ ገለቴፈተ የሮም ሞ ተከተረ ይችላል አንጎኒ ሞ ኦሮሞ አርተገለ ይችላል ኦሮሞ ተፈተው ተቆማ ኦሮሞ ከናፉ
tokkummaadhaan miti karaa inni barbaade jechuudhaan karaa inni hodhameen karaa jarri hodhamanii karaa jarri fedhaniin keessummeessuu akka dandeenyu siyaasaanis beekumsaanis giddudhaanis karaa jarri fedhaniin jechuudhaan keessummeessuudhaaf abbaa imaanaa Finfinnee jedheen gara paartii koo hundeeffadhee jiran. Iskin Olaachuu አንድ ላይ ስሩ ናን ጀዴ ተነጋገሩ ጀዴ እድል ስጣችሁ ናን ጀና ናን ፈዱ ዋን ከነም በርባዱ ህጋዊ ትክክለኛ ባላደራዎች ዮካኒ ሞ ሴራ ቀበሰኑ ከናፉ ኢሳ ወሊን ነመ ሴራ ቀበሰ ሂንታኔ ወሊን ታኤን ዱባቸው ሂንፈዱ ደን ዲሴ ነንዲ ያን ፍድድ የሮሎ መሰዲ yeroo tokko immoo motoraan gara mana maxxansaa deemte jedhamee miidiyaa hawaasummaa irratti waa'een sun haasa'amaa ture. Maal ture waa'een sun maaliif achi deemte? Gaafa sana soomni hiikamuudhaaf Ramadaan isa darbe sana soomni hiikamuudhaaf bultii lama ta'a. Waan ajaa'ibu namichi jechuudha misuma abbaa Finfinnee abbaa imaanaa Finfinnee isaan wal qabatee isaan dura jechuudha. Betu inni hin ijaaramin biyya alaatiin dhufeenis inni san haaraadha. Taayidhuma bakka tasgabbaa'ee alhamdulillah mootummaatti kana sidee garaadha. Osoo hin jedhu dhumarra gaafa laalu እዚህ ቤት መግለጫ ሰጠውም ጀዳ የአዲስ አበባ ፖሊስ መርማሪ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኃላፊ ዋና ኮሚሽነር ዲፈማ ጋፈታ አብይ አኩማ አርጊተን ሰና ካሁን በኋላ ባላደራ ምናምን የምትል ከሆነ ግልጽ ጦርነት ውስጥ እንገባለን ጀደ ሞቱማን ይሶዳታል እንትሪን ይሶዳታል ፖሊሲን ኮሚሽነሪ እኛ አላከራየን ባባ ሆቴል አዲ ኖሪዝ ሜሪ ኦሮሞ ሜሪ እንዲከለሰት ቀብሳም ለኪ ቦ ኤሮኒፍ ቀረን ከለሳ አከሰነ ታኒ ወሬ ከመከነ ፊደሊ ጨልመ ዴታ ይላሉ ጀዴን ወይ ነሞኒ አከ ሚዲያ ጀራቲ ሀበሾኒ ባይዘዌ ሚዲያዳን ኢባኑቱ ኡሙ ጀሪ አኩመ ዱራን በረን ሞራሊ ኮር ረጀተኒ ነጥብኔሰኒ ነማገድ ነጎደኒ ጠባ አለነ ጎቹፍቶ ጀሪ ኢላልቺ ጀራ ሚዲያን ጉቱሱ ሞተራን ከን እንደኔ እቲናሰውፍ ዱቢሱፍ ሙስሊም መጤ ነው ሙስሊም መጤ አይደለም ሙስሊም መጤ አይደለም ኦሮሞ ከማዳጋስካር ነው መጣው ነው ለከሲኔ ከነማ ገጋፈቹዳፍ ቀሮ ጽንፈኛ ነው ሸባሪ ነው ስብሰባ ላይ እንደ ሰደል ከለከለን ማል ወንቲኒ ዱበት ሁንዲኑ ኡመተ ቴንሽን ነው በቃ ጨራንጂ ለቀይ ሳና ሰውን ቀበንጀሌኒ አንሳን በሩሳኒስ ቤኩምሳኒስ ቤከምቲዳኒስ ማሊኑ ያኒ የሆነን ቻሌንጅ እንለ ወልቂጣ ከናፈ ለቀቲና ሰውን ቀበጀሌ ላይ ቪዲዮ ለጋ ሞተራን ዲሜ ያው ሰነጎደ ወንቲ ተይተይ አንገን ሞተራን ለቀዴ ቤገሉቲ ሰበር ዜና ናሆም ቲቪ ብስራት ቲቪ አስራት ቲቪ ኢሳት ቲቪ ጉቱን ሰበር ዜና ወይ ማለት ኦሬ ወዱ ሰምብርቱ ጀዳሜ ከን ኦፍ ኮርስ ጋፈም መነገሉ ማነት ዴዲው ባይጋም ለጀተ ቃለቲ ሲማንና ክሪሲ አካም ኖ ባይጋም ለክ እንዳትገባ ማኖር ፈልጋሉ ማኒ ኩኖ ኩቶ ፊላለ ጋፈን ሰኑ ሚዲያ ረቡቱ ገዲሰዲ ሃየን ጀዴ ማል ጀደ ቶሬ ወዱን ሱን ማል ጀደ የሆኔው ጽንፈኛ ናሆም ቲቪ ሴኑ እንደሱ ላልተ እንደውም ናሆም ቲቪ እንደም ቡልቲጃ ኢሳቲፍ ናሆም ቡልቲጃ ጀሬ ኢሳት አጀንዳሉ ነው ወደታ ሰበር ዜና የሆኔው ጽንፈኛ ደጋርቶኒ ሳ ፕሬዝዳንት ማሜ ጀደኑኒ የሰባዊ መብት ተከራካሪ ለኢትዮጵያ እንደዚህ ከፈለ የአዲስ አበባ ባላደራ ማል ሊገለው እንደዚህ ያለው አየን ጀዴ በቃ ሲኒማ ፕሮፓጋንዳ ጀራ ወልቤና ስሪት ወይ ሶሻል ሚዲያ ከና ስሪት አከፍራ ዴክሱ ደንደኝ ወሊን እንት ዲጀነ ዱራኒ ኮ ወሊን ዱለበን ወያኔ ረቴሮ ዱሉ ሰና ተኮቶ ሰነ ቦደ ጋፉማ ኦሮሞን ፌት ዲጀዱ ኢናፋ ጀልቀበኒ የሮን ትጀረ ፊደን እንጅሩ አንተን ቆዴስ እንጅሩ ቲናሶፍ ዴሜንትሮ ወይ ለሚል ኮፍኒ አባይ ማና መጋላ ፍንፍኔ ካነ ፍንጀዶ እስከንደር namoota galmatti waamee namoonni hammanaa bakka na buufataniiru isaantu abbaa imaanaa jedhee namoodee jedheet kaasaa jira ati hoo abbaa imaanaa eenyutti sii kenna sana booda namoonni hedduun keessaan dhufanii deeggartoonni kun sooshaal miidiyaa irra keessattuu namoonni hedduun kan beeku sooshaal miidiyaa irratti sana booda maal gochuun qaba namoonni dhufanii guutuun guruppii kireet goonee guruppii hedduu qabna sana irratti dhufanii maammee akkas ta'uun qabu jedhanii habtaamuu
kush miidiyaa kush hundeessaa fi URS maal jedhe sisteema hedduu galatoomi Muhammad Tugudii Silxee Abdii Muktaa Tolchaa Hussein Madda namoonni hedduun jiran Abdii Jamaal kan jedhaman namoonni maqaa jara kaasuu hin feene yeroo biraa intiniin jedha danuu na dhufanii guruppii kireet godhanii maaliif akka isaarratti intiniin jettu jedhanii waliin asofne abbaa imaanaa Finfinneen dhaqee dhalattoota abbichuu galaan gullallee hundaan waliin haasa'uun jalqabee hundinuu fedhii qaba achumaanan filannoo isa haqaatiin filannoo isa dhugumaatiin filatamnee abbaa imaanaa Finfinnee taane isa dhugumaa. Keessumattuu wal morkiin Iskindarii fi deeggartoota isaa waliin ture cimaa ture sii fi isaan gidduu jechuudha. Nageenya keetiif dhiibbaa hin uumu ture waa'ee nageenya keetii gidduu kana ture maal yaadatta? Rakkoon sirra ga'ee fa'aan jira? Rakkoo hedduun irra ga'ee jira. Isa kamiin kaasee isa kamiin akkan dhiisu beeku yeroo ja'a booji'ameera. Yeroo ja'a qaama hin beekamne jedhamu isa maaffan. Na booji'anii makiinaa keessa na galchanii ergan intini jennee booda al tokko illee Oraayil safara jedhamu irratti akkuma kanaan makiinaa adiidhaan dhufanii osoo hin beekin naqabanii dhuma keessa na galchanii daattiin akkas na godhan. Maal jechuun jedhee qoskosoo friend ምናምን afaan jiramtii geeddaranii afaan araadaa jedhasan qoskosoo friend ዝም ብለህ ምናምን ይሄንም ቆስቆስ እንጂ ማለት እንጂ እና ናይ በዚህ ምናምን በቃ yeroo hedduu kana irratti waan hedduun waan keessa jiru yaa waan Oromoodhaaf yeroo dalagdu siluma yeroo danu galman geessu maaliif Oromoodhaaf yeroo dalagdu galman geessu miidiyaadhaan sitti duun qaamaan siyachuuf sajjachuuf waqqa dhabama si gochuuf dhufan ammas waadanu jira ammas immoo gandummaatti si galchu inni keenyaayyuu waa hedduu keessa ilaalcha hedduu keessa waan hin taane keessa si galchu emotional si godhu si maraachuu dhumarra jechuudhaan du'a saree duuta wanti kun akkanarra ga'u jechuudhaan waan hin beekuuf amma garuu alhamdulillah galan rabbiin ga'u hadha tokkummaan Oromoo waan ajaa'ibu tokkummaan qeerroof qarree waan ajaa'ibu tokkummaan uummata keenya waan ajaa'ibu wal cina dhaabbanna kana booda amantiin nuun qoodan gandaan nuun qoodan maaliin nuun argatanu hangan dheengadda jechuudhaan booji'amee argiteettamitti isa dheengadda booji'ame isa dheengadda qeerroo boolee Mikaa'el dhufanii jira paakaan hedduun jira dhufanii masara dhaabaa konkolaataa fiddeef maa inni balleessiku maalan godhe haqa qabna abbaa biyyaati Finfinneen kan Oromooti miti qofaa miti Finfinneen kan abbootiin keenya akaakayyoon abaabileen keenya kan lafee jaraa irratti dhabaman shiraan buqqifamanii jechuudhaan akka hin taane bakka hin taane ganaa waa'ee Finfinnee irratti waa'ee Finfinnee kan Oromooti kan Oromoo miti kun waan tokko nama yaaddeessu waa'ee Finfinnee irratti handhuura Oromiyaati dhimma adda argatte noo kanaan dura shira abbootii keenya irratti dalagamaa ture jarri buqqifamanii jechuudhaan hadha fooqina dhaabbataa jiru kana seenaanis seeraanis gaafannee abbaa haqaa kan tokko lammaffaa abbootii keenya jara du'an Finfinnee irratti eessa jiru nuuf fidan kanaanis hin gaafanne lama sadaffaa siidaan minilik seenaa ta'a siidaan minilik an akka abbaa imaanaa Finfinneetti maal godha dubbii yoo dubbatanii fixanii gara duwwaa fa'a waa'een waraqaa ragaa kan beekamtii yeroo jechuudha boordii filannoo irraa fudhattee miidiyaa hawaasummaa irratti gadhiifame namoonni dhugaatti hin fakkaanne waan suni dhuguma himee waan san illee nutti agarsiisa. Hayyee galatoomii kun waraqaa ragaa bu'aa ba'ii danuu dabarsee waraqaa ragaa mircaa boordiidha kun jechuun kana mootummaan yookaan immoo mircaa boordiin laayisensii kana naa kennu isa fayyada. Isaaf faayidaa bu'aa guddaa qaba anaaf miti. Maaliif jennaan laayisensii seeraa feera qaba, akkaataa itti deemtu qaba, waan dubbattu qaba, bulmaata ofii qaba, seera waan kabajju qaba, seeraa hin baatu akka dura akka aktivistummaa miti. Amaanaa uummataa jira yoo ati waa taate amaana sana namni galma sii geessee uummata keetu yaani waan fedhe waan barbaadu sanarraa karaatti afa. Kanaafuu waa hundaan of eeggataa yaadaanis dubbiidhaanis maaliinis jechuudhaan ilaallataa intarneet agaruu wanti na dhibee BBC'n amma afaan Oromoo miidiyaalee hedduu jira amma BBC'n kunoo
jira OBN OBS OMN guyyaadhuma tokko jechuudhaan isoo kan nama biraa yeroo ta'e jechuudhaan sabbar zeenaa kunoo akkas ta'e ulaagaanis hin barbaadan na dhiban akka BBC tan komiinis irraa qaba akkuma miidiyaatti maa inni Oromoodhaaf hojjechuuf Oromoodhaaf laayisensii seera qabeessa haqaan hojjenneeti dubbannee miti hojjennee fudhanne maa yoo gabaaftan abbaan imaanaa Finfinnee laayisensii fudhatee maal rakkoo qaba maaltu isin irraa OMNs OBNs OBSs dirqama jechuudhaan dhaaba keessan keessa yookaan paartii keessan keessa yookaan waa wayii keessa jiraachuu qaba tuffiin numti aktivistoonni keenya doktoroonni keenya wee eessa jirtu kaleessa yeroo abbaa imaanaa Finfinnee jedhee Maammeen qaqqa'u namni tokko namni bishaan birrii sadii naa bitee jiru akka naa bitee ofis miti kakomsa kiyyaan kakomsa Oromoo jaalala Oromoof daangaa hin qabne waan hin qabu hojjechuu waan hin danda'uuf beekumsa koo dandeettii koo kana dhoksee taa'utti akka nama itti fayyadamee uummata koo gargaara yeroo dhufu miidiyaaleen hedduu jechuudhaan rakkoon keessan rabba beeku rakkoo guddaa qabdu komiikoo akka dhageessanus akkasinitti nagaamne sabdiin qaba galatama. Nan yaadadha yeroo abbaa imaanaa jettee jalqabde sana Iskindirlee abbaa imaanaati jedhee yeroo sana baay'ee mootummaa irratti dhiibbaa uumaa ture. Abbaa imaanaa Piresidant Mamme kana mootummaatu hundeessee mootummaatu deeggaraa waan sana ofirraa qolachuudhaa fi mootummaan harka keessaa qaba waan hojjetu kana namoonni jedhan miidiyaa hawaasummaa irra turan yeroo sana waan kana quba qabdaa maal jetta kanarratti mootummaan namoota akka kanaa istiraateejii akka kanaa adeemsa akka kanaa hin hundeessitu ta'e smaart ta'e sila mootummaan kun nama tokko kootee abbaa imaanaa jedhee maal jedhee istiraateejii akkanaa fayyada duuniyaa irratti akka mootummaa duuniyaa irratti namoonni maafiyaa hundeessu mootummaa waan akkanaa eessarraa eenyurraa baratanii sammuu akkanaa hundeessuudhaaf eessaa fidanii mootummaa hin jedhu mootummaan ana ofii nan jedha uummata kootiif nan fayyadee waan hin jedhu sigale mootummaan maratamee dhaqee achi taa'ee jiru amaanaa kennamee fi amaanaa Oromoo ganee jira mootummaan dhiisii waan akkanaa hundeessee hojjechiisu miti istiraatejii kana eenyu kenneef isuu danda'ee silaan jedhama silaan waan guddaa hojjetama hin danda'u hin beeku tole waan namoonni akka qoosaatti akkasii ilaalan godhan keessaa tokko waan namoonni beekamoon godhan fakkeenyaaf biqiltuu dhaabuu ibsa kennuu waan akkanaa kana hojjechaa waan turtee fi namoonni akka qoosaatti yeroo ilaalan ture waan ati hojjechaa turte san maaliif uummanni akka qoosaatti ilaale hubate waan an hojjedhu kana eegan dhugaa hojjedheettee yaadda yeroo sanatti. Haji galatoomii Tiraampis yeroo maratamuudhaaf qisqasaa godhu uummanni hundinuu hin kolfa itti kolfa osoma jedhu milkaa'e ummanni keenya ndoo ummata keenya kolfisiisaa tajaajiluu waan guddaadha ummanni kolfa waggaa meeqa irraa fagaata boo'icha qofa jechuudhaan fakkeenya godhate sii galee kolfuun jarana gammachiisa namoonni hamlee si tuquudhaafis si cabsuudhaafis waan adda addaa jiranii garuu saatii sana jechuudhaan abiyyi gabba'ee baaladaraan minaan gaafa jedhu sana waanan keessa galee waanan ta'e ture baga rabbiin umriidhaan na jiraachisee kan kaleessan afaan sanaan faarsaa ture kan kaleessa Dr. Abiy gaafa kaayiroo dhufu na argate kun miidiyaa kana dhagaa namoonni kaayiroodhaa deebi'an si galee tokkoon jira jechuudha eenyuun akka galan kan godhe jijjiirama kanaaf kan gatii kaffalchiisaa ture jechuudha jijjiirama kana jechuudha kan deeggaraa ture hadha garuu gaafa biyya dhufnu hamlee danate maal jedhee dhibbarra kaamaa garuu deemu dhugaadha amma namoota hedduu irraa yookaan dhaabbilee adda addaa irraa komii bal'aa qabaachuu dandeessa komii sana nus baalaansi goonee dhiyeessuudhaaf waan rakkannuu fi waa'ee namoota dhuunfaa dhiisnee boordii filannoo irraa egaa beekamtii fudhatteen booda waan ulaagaa sirraa eegamutti jira galmee yerooti kan fudhatte haga nama 4,000 mallatteessitee deebitee hojjechuu qabda san maalirra jirta amma laayisensii isa yeroodhaaf jedhamu naa kennamee jira namoota dhuunfaa seetti sana mootummaan dhuunfaadha akka biyyattimaaf hin kaasuun barbaanne kaasuun itti dhufna gaaffii kana qabadheetiin jira gara waan jetteef akka dhuunfaatti maa dhufee nu kadhatee galaa jedhee nu fide amma wanta nama irra jiru namoota firmaa yookaan mallattoo 4,000 nu barbaachisa 4,000 sana jechuudhaan namoonni hedduun jechuudhaan kaabaa biniyaam namoonni hedduun jiranii na gargaaraa jiru jiranii munaan
namoota qubaan lakkaa'amanu wanti nu hojjennu waan guddaadha, waan biyya ijaaru, waan biyya ceesisu, waan uummata keenyaaf immoo faayidaa guddaa qabu. Siyaasaa fi istiraateejiin keenya waan adda. Jaarraa 21ffaa kanaa waliin kan deemu. Teenyee qeequu qofa osoo hin taane hojjennee uummata keenya hojjechiisu ceesisuu akka dandeenyu namoonni istiraateejiin keenya nuu galee dhufanii sa'aatii barbaadan jechuudha mana argatu. Bilbilli keenya onlaayinii irra jira. Miseenjaraanis na argachuu danda'u dhufanii miseensa keenya ta'anii nu gargaaruu danda'u. Amma garuu nama booriftaan keessa bultii 3 kana keessa xumura. Gaaffiilee hordoftoonni keenya tamsaasa kallattii irratti kaasaa jiran keessaa tokko Piresidant Mammeen eegumsa qabaayee kan jedhu jira. Wallaahi eegumsi koo gaararraa rabbiin biraa. Bakka du'aayii miskiinota, du'aayii namoota adda addaa jira. Kana achi takka namni akkasina godha hin jiru. Amma garuu ergan gaafadheen gadda boojamee booda namoonni dhimma dhuunfaa jiraatiin si eegna jedhanii obbo Biniyaam fi Kaabaa na waliin yeroon galus yeroon ba'us bakka kan na waliin ta'anii na gargaaranuu jiran gargaarsi jiraan eegu. Bakka sa'aatiin galgaltii tama sa'aatiin barbaadeetta akka haadhaatti. Kana achitti eegumsi inni jedhamu isa kan rabbii yoo ta'e malee inni kan namaa hin jiru. Filannoo kanaan magaalaa Finfinnee irratti ati kan dorgomtu filannoo kanaan nan injifadhattee addaan. Finfinnee irratti jechuudhaan dhibbatti jechuudhaan kan Finfinnee irratti akkam jedhee sitti maa uummata kiyya irratti abdiin qaba. Maaliif yoo jettee illee na gaafatte hojiidhaan osoo agarsiifne. Oromoon abbaa imaanaa Finfinnee filachuun anaa jedhee nan filatu ofii jedhee na filata. Oromoon waa'ee Finfinnee siyaasni Finfinnee qabame jechuun guutuun Itoophiyaa of akka gadi jechuudha. Kanaaf immoo sirriitti kan hojjechuu danda'u abbaa imaanaa Finfinnee hin filanne. Hin filatamne sirriitti filatamne sirriitti dhibbaan dhibbata. Maaliif? Oromoon si jaallatus, inni si jibbus, inni si deeggarus maaliif nuti amma dhaaba kamiin warrabsinee hin beeknu, dhaaba kamiin keessayyuu hin jirru. Kaayyoon keenya diina Oromoo saati Oromoon mee paartilee keenya ilaalina. Paartilee Oromoo tokko irratti xiyyeeffata, tokko kanarratti xiyyeeffata, kan kanarratti xiyyeeffata. Wal qofa jechuudhaan sukkuumuu wal irratti tollo ta'u inni keenya garuuti adda. Maaliif dhaaba Oromoo kamiinuun keenya kamiinuun ta'u dhugaa jirtu qabannee diina Oromoo jechuudhaan jara Oromoo afaan qabachiisuu barbaadan Oromoo miidhuu barbaadan kana qofa irratti waan xiyyeeffannuuf hin milkoofna. Oromoon guutuun dhaaba kamiin keessayyuu jiru naannoo kamiin keessayyuu jiru amantii kamiin keessayyuu jiru Oromoon nu cina jira. Oromoo qabannee Oromoo hojjennee hin milkoofna. Oromoo qabannee Oromoo sabaaf sablammii meeqaatama jechuudhaan kan takkaa jechuudhaan bishaan bitee fi hin beekne bishaan kennee fi hin beekne jechuudhaan kanayyuu haammatee diina ofii of keessatti haammatee jira. Kan Oromoof hojjetu, kan Oromoof bo'u, kan Oromoof waan kana hunda godhu kana akkamiin filan nu filata uummata keenyatti rabdan. Gaaffiif deebii keenya gara dhumaatti fidaa jirra. Haala Oromiyaa fi biyyi kun keessa jirtu irratti yaada yoo qabaatte. Qaanyiidha. Wallaahi qaanyiidha. Qaanyiidha. Obboleessa ofii irratti dhukaasu. Lukka Wallaggaa. Ilaali. Uummata Wallaggaa jazaa uummata Oromoo jazaadhuma isaa jira akka falamedhuma ilaali boora. Ilaali sikkumaandoo. Ilaali Oromiyaadhuma guutuu keessa jechuudha. Sinii galee. Kanaafuu akkam obboleessi ofii kaleessa amaanaan itti kenname masaraa galee. Kaleessa Tigreen Oromoo ajjeesaa turte Oromoo ajjeeftee gaafa masaraadhaa baatu Maqaleetti galte. Jarri amma immoo Oromoo obboleessa ofii irratti xiyyeeffatan obboleessa ofii ajjeesan gaafa jechuudha machi ba'aanu eessatti galu. Dhuguma uummata kanaa waliin maatii waliin fira waliin ganda jiraatti deebi'anii galanii uummata kana jechuudha kanaa waliin jiraatu itti galii jira eessa galatoo. Egaa Bahuraddiin yookaan Piresidant Mammee istiidiyoo keenya dhuftee marii kallattii kana irratti waan nu hirmaatteef baay'ee si galateeffannaa carraa gaarii si hawwina. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya tamsaasni kallattii keenya kanumaan xumuramee jira si mariisisuudhaan kan isin waliin ture annu bizoor qolaanaati guddaa galatooma. Dhumarra yoo carraa kenni. Tole. Hayyee galatooma hordoftoonni BBC karaa miidiyaa BBCtiin hordoftoonni marti keessanuu abbaan imaanaa Finfinnee laayisensiin kun keessanii yaa Oromoo. Dhiifama Piresidant Mammee osoo
gaaffii fi deebii keenyan xumuriin dura gaaffiin tokko namoota irraa kan dhufe jira. Miseensota qabdaa kan jedhu jira. Miseensota daataa funaanneen namoota yookaan deeggartoota miiliyoona 2.5 qabna jennee hiyyaanna. Ni qabna, sirriitti qabna. Finfinnee keessatti sirriitti qabna. Kanan siin jedhaa galatoome. Laayisensiin kun kan Oromooti yaa Oromoo. An abbaa imaanaa Finfinnee jedhee of ijaare. Mootarii namicha bira dhaqe. Yaa Oromoo kan mootummaan dadhabee sirraa tasgabbeesse. Dhufee laayisensii fudhe. Anas ga'eera kana booda immoo paartii kana jedhama akka paartiitti ijaaramneera. Kana booda ceesisuun keeti abbaan qabeenyaa. Doktoroonni, piroofeesaroonni, gaazexeessonni, miidiyaaleen Oromoo guutuu, aktivistoonni, qeerroon, qarreen, maanguddoon marti keessa luu haadholiin keenya nu cina dhaabbadhaa. Adeemsi keenya adeemsa ajaa'ibaadha. Adeemsi keenya waa'ee Finfinneeti. Yaa Oromoo fageenya teessee Finfinnee kootiin jettu. Keeti kee ta'uu irratti qabatamaan sitti agarsiisina nu deeggari. Kottaa miseensa keenya ta'a. Oromoon Finfinnee keessa jirtan guutuun immoo qophaa'a. Yaamicha nu godhaanii dhufna. Laayisensii qabna. Nu deeggara. Nu waliin cina. Nu cina dhaabbadhaa. Nu filadhaa. Isiniin jennaa abbaa imaanaa Finfinnee waliin gara fuulduraatiin galatoomaa ni moonaa ni bilisoomna. Baay'ee galatoome.